wanti walitti dhaaman lafti yookiin dachiin nurra jirru kun dachi lafee jaallaniitiin akkasumas lafee gootowwan Oromootiin ijaarame akkasumas dhiiga ilmaan Oromoo qaqaaliidhaan utubame. Kanaafuu dachiin kun imaanaa nurraa qaba. Dachiin kun gatii guddaa nurraa qaba. Sababbiin lafee isaa cabse wanta dhiiga isaa jigse wanta sana dagatee fi kallattii sanarraa hin maqu jecha. Erga sabboonaa taanee sabboonummaa irraa gara warraaqaatti wal guddanne warraaqsa geggeessaa jirru kana gatiitti haa horru. Maalitti haa horru? Gatiitti haa horru jecha. Gatiitti haa horru. Kaleessa warraaqaadha. Har'a maalidha nuti? Kaleessa sabboonaadha. Har'a nu maali? Warraaqaadha jecha. Warraaqaadha jecha. Warraaqaani nama jijjiirama tokko fiduuf hundeedhaan sirna impaayeraa tokko guutumaa guutuutti dhabamsiisuu fi mudhii ofii hidhatee ka'edha. Malee warraaqaani kan harka fannisee fi kan gangalchee diinarraa hiikatee fi harkaa yookiin jilbiibbiidhaan diinatti fi meeshaa ofii kennuu miti jecha. Nageessuu miti yeroo meeshaa ofii maanii hitamuu miti kan kennuu miti jecha. Quba qabaadhu. Abaa'oon yookiin woboo yoomiyyuu galee hin beeku. Har'as boris hin ganu. Maaniif yootte warri ganaa jirus warri qabsoo kana diigaa jirus warri qabsoo kana keessattis gufuu uumaa jirus isaan abaa'oo miti jecha. Abaa'oo yookiin woboo jechuun nama kaayoo sana galmaan ga'ee fi nama kaayoo sana irratti wareegame qofaa jecha. Nageessuu miti nama maanii galmaan ga'e nama kaayoo sana galmaan ga'e akkasumas nama kaayoo sana irratti maan ta'e qofa wareegame qofaa jecha. Warri sun gananii jiru. Qabsoo gufachiisanii jiru. Qabsoo dafisanii jiru. Injiranuu jecha. Injiranuu jecha. Wantan kana siniin jedheef impaayera kana yookaan guutumaa guutuutti hundeen ni buqqisna jennu taate hafuura hin barbaachise. Hafuura warraaqaarraa hin barbaachise. Hafuura uummata Oromootiif iyyuu hin barbaachisne. Hafuura kennata jaallanii sanatti gufuu hin taane of keessaa dhabamsiisuu fi warraaqaa sirnaa ta'uu qabnaa jecha hundi keenya. Maal ta'uu qabna? Warraaqaa sirnaa ta'uu qabnaa jecha. Quba qabaadhu. Nuti erga warraaqaa taane wanta warraaqsarraa ilaallama. Akka ijaatti laallachaa deemuu qabnaa jecha. Laallachaa deemuu qabnaa jecha. Warraaqaan uummata isaa ni kabaja. Warraaqaan uummata isaa irraa haalota kamiyyootti dhufe wareegama lubbuu ofiitti fudhatee maan ta'a? Diina isaa sanarraa maan ta'a? Hin deebisaa jecha. Uummata isaanii kabaja keessaa dhalate maaliif yoo ta'e isatti guddise isatti dhale isatti rakkatee uummata Oromootiif iyyuu gumaacha waan taateef uummata isaas ni kabajaa jecha. Kanaafuu erga warraaqaa taane kaleessa sabboonaarraa gara warraaqaatti erga ol guddanne erga gara abaa wobootti ol dhufne maan ta'uu qabna borisi uummata kenna maan ta'uu qabna maan godhuu qabna kabajuu jaallachuu qabna jecha. Jaallachuu qabna jecha. Jaallachuu qabna jecha. Ndagatii waan kana. Waraanni adda bilisummaa uummata Oromoo woboon yoomiyyuu ganee hin beeku. Wantan siin jedheef ifa sanatti fakkaata. Irra sii deebi'a ammas. Abaa'oo jechuun waraana adda bilisummaa wajjin kaayoof kan amanamaa ta'e. Kan kaayootti wareegamuu fi kan kaayoo galmaan gahuudha. Warroonni akkasii gananiiru dhiiroo. Hin ganne jecha. Har'a dachii kana isaanti nutti kenna. Wareegama jaallan darbeetiin har'a sitti leenjuu dandeenya. Wareegama jaallan darbaniitii fi har'a seenne keessuma kanaayyuu godhachaa jirra jecha. Kanaafuu imaanaa jaallan darbanii fi nyaachuun hin barbaachisu jecha. Akkasumas nu warraaqaa